Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni keenya kanneen chaanal Afrikaa Samsingii irratti dhuftan egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole egaa hordoftoonni keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebiin jira. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti jechuudha. Barnoota isa yeroo dabarsineetiin jechuudha. Barnoota wal qabatudha jechuudha. Egaa barnoota yeroo dabarsinee keessatti jechuudha. Waa'ee bilbila isin jalaa badee jechuudha. Yoo hattuun isin jalaa fudhatte akkamitti piiniin irratti cufuu dandeettan akkasuma jechuudha bilbila keessan paatarnii isaa yoo dagattan yookiin ammoo paaspoortii isaa walumaa galatti ishaaraa ta'ee ishaaraa fuulaa kan harakaatii fi akkasuma jechuudha fingaapiriintii fi koodiidhaan jechuudha yoo hidhattanii dagattan jechuudha bilbila nama biraa yookiin ammoo hiyyaa keessan irraa fuutan jechuudha bilbila hiyyaa keessanii sanaan jechuudha bilbila keessan kan paatarnii fi ishaaraa harakaatii fi fuulaa akkasuma jechuudha piinii isaa dagattan jechuudha karaa salphaa fi gabaabaadhaan osoo faayila keessan tokkollee keessa bilbila keessan jala hin dhabin jechuudha isin jala irraa hin badin yookiin ammoo dileet hin godhinti deebiftanii ittiin banachuu dandeettan isin barsiisa jechuudha. Viidiyoo har'aa kana keessatti ammoo jechuudha siitingilee sadan takka jechuudha. Siitingilee sun jechuudha isa sana wal qabate jechuudha. Siitingii sana yoo hin banin jechuudha bantanii hin qopheessin isiniif hin hojjetu jechuudha wanni sun. Kanaaf jechuudha siitingii san akkamitti akkasiin bantanii qopheeffatanii jechuudha yookiin ammoo jechuudha yeroo bilbilli keessan isin jalaa badee hattuun isin jalaa fudhatte piiniidhaan irra cufuu fi akkasuma jechuudha bilbila keessan sukuriitii bilbila keessan yeroo dagattan jechuudha bilbila hiriyaa keessan yookiin ammoo bilbila biraa galtanii bilbila biraatiin karaa salphaadhaan banachuudhaaf karaa ittiin qopheeffachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha kana baruudhaaf maal gootu appilikeeshinii tokko isin barbaachisu siitingii bilbila keessanii irra galuudhaan siitingiilee sadan takka qofa ni bantu jechuudha sana isinitti agarsiisa. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha kanneen jalqabaaf gara chaanaal Afrikaa Samsingii haarotan barnoonni keenya jechuudha chaanaal keenya sabskiraayib godhaa viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan laayik godhaa hiriyoottan keessanis qoodaa isin jira gaafii fi yaada qabdan koomanta irratti nuuf katabuu hin dagatinaa. Tole maal gootu al tokkoof siitingii bilbila keessanii irra ni galtu. Erga siitingii bilbila keessanii irra galtanii booda jechuudha maal gootu as iddoo kanarratti jechuudha ni agartu iimeela keessan gara siitingiinis guuttanii qopheeffachuu qabdu yookiin ammoo siitingii bilbila keessanii irratti jechuudha verifaayi gootanii iimeela keessan qopheeffachuu qabdu erga siitingii bilbila keessanii irratti iimeela keessan verifaayi gootanii qopheeffatanii booda maal gootu iimeelli keessan iddoo kanatti haala kanatti isiniif ta'a. Iddoo iimeela kanatti yookiin ammoo kallattiimaan iimeela kanatti ni cufaaftu erga iimeela irratti al tokkoof cufaftanii booda maal gootu xiqqoo jala irraa gara oliitti haala kanatti ol harkiftu jechuudha. Erga jala irraa haala gara oliitti haala kanatti ol harkiftanii booda maal gootu asirratti isteepima duraan isin barsiisee ture sana jechuudha yookiin ammoo isinitti agarsiisee ture sanaan jechuudha. Find my mobile jedha jechuudha iddoo kanatti al tokkoof ni cufaaftu sana booda jechuudha ammas deebitanii fuula kanatti siitingilee sadan isiniin jedhee ture ni argattu jechuudha. Siitingileen sadan kun jechuudha normally inni isiniif banaa tura jechuudha yookiin ammoo isiniif banamee jira jechuudha warroonni siitingileen sadeen kunniin isiniif hin banamin jechuudha al tokkoof irratti asirratti fakkeenyaa fi ni cufaaftu remote analog jedha remote analog jechuun fakkeenyaa fi paatarnii fi piinii akkasuma jechuudha ishaaraa yookiin ammoo paaspoortii jechuudha yoo irraanfattan maal gootu inni kun banaa ta'uu qaba jechuudha inni kun yeroo banaa ta'etti jechuudha ishaaraa keessan yoo irraanfattan karaa salphaadhaan isa kanaan banachuu dandeettu jechuudha fakkeenyaa fi kun cufaa yoo ta'e kun cufaa yoo ta'e haala kanatti cufaa yoo ta'e isiniif hin banamu jechuudha maaliif bilbilli keessan sun bilbila biraa irratti yookiin ammoo iimeelli keessan kun iimeela biraa irratti konneektii tahee isiniif banuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jechuudha kan reemootiiti jechuudha kun yeroo isin jedhu bilbila biraatiin yookiin ammoo divaayisa biraatiin bilbila keessan sana banachuu jechuudha. Kanaaf jechuudha bilbila biraatiin gaafa paatarnii keessan yookiin ammoo sukuriitii bilbila keessanii irraanfattan banachuudhaaf maal gootu al tokkoof mallattoo tana oon gootu jechuudha oon godhuudhaaf al tokko irratti inni cufaaftu sana booda maal gootanii as iddoo kanarratti agrii iddoo jirutti kiliikni gootu sana booda deebitanii maal gootu paatarnii keessan kan bilbila keessanii hidhattanii jirtan sana yookiin ammoo kan bilbila keessanitti amma fayyadamaa jirtan sana jechuudha haala kanatti itti guutu fakkeenyaaf kii kana guutee jira. Tole erga kiyya kan haala kanatti paatarnii guutee mallattoon tun haala kanatti maal taati onnaaf taati yookiin ammoo onnaaf banamte jechuudha. Send last location jedha. Send last location banuu qabda jechuudha.
maaliif bilbili keessan iddoon bilbili keessan itti argamtu yookiin ammoo bilbili keessan sun yoo isin jalaa badde fakkeenyaa fi bilbili keessan sun jirtu sana jechuudha lookeeshina yookiin ammoo bakka bilbili keessan jirtu sana jechuudha baruudhaaf yookiin ammoo ilaaluudhaaf maal gootu mallattoo tana jechuudha al tokkoof ni bantu jechuudha. Haala kanatti erga mallattoo kana bantanii gaafa bilbili keessan sun isin jalaa bade bilbila keessan sana jechuudha lookeeshina isaa yookiin ammoo iddoo bilbili keessan sun itti argamu ilaaluu ni dandeettu yookiin ammoo bilbila keessan sana hordoftanis deeffachuu ni dandeettu jechuudha. Inni sadaffaa jechuudha offline finding jedha. Bilbili keessan sun yeroo offline yookiin ammoo out of data taate yookiin ammoo interneeta hin qabne jechuudha. Walumaa galatti neetworkii irra hin jirre bilbila keessan sana barbaaduudhaaf maal gootu akka bilbila keessan sana barbaadanii irra geettan godhachuudhaaf maal gootu al tokkoof asirratti ammas deebitanii ni cuqaaftu deebitanii ammas deebitanii maal gootu agrii iddoo jedhamatti kiliikni gootu sana booda mallattoo tanas jechuudha haala kanatti oon gootanii banuudha qabdu jechuudha. Tole egaa hordoftoota jechuudha. Seetingilee sadan kana jechuudha haala kanatti bantanii qopheeffachuudha qabdu jechuudha. Seetingileen sadan kun hedduu baay'ee murteessaa waan ta'edha jechuudha. Kanaaf seetingilee sadan kana haala kanatti bilbila keessan irratti banadhaatii qopheeffadha. Akkasuma jechuudha iimeela keessan gara seetingii yeroo fayyadamtan iimeela keessan verify godhaa seetingii sanatti fayyadama. Iimeela keessan verify gootanii seetingii keessan irratti fayyadamuun hedduu isin gargaara jechuudha. Bilbila keessan daataa keessan fakkeenyaaf wantoota garaagaraa irraa jechuudha hedduu isin gargaara wantoota garaagaraatiif hedduu isin gargaara jechuudha. Akkasuma daataa keessan baakaap gootanii yookiin faayila keessan kan duraan isin jalaa bade jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila biraa yoo fayyadamaa turtan bilbila sana jijjiiratanii bilbila haaratti gaafa deebitan jechuudha. Bilbila haaraa sanarratti jechuudha waan duraan bilbila sanarratti fayyadamaa turtan sana deeffachuudhaafis iimeelii keessan verify setting irratti ta'e akkasuma jechuudha gara Google Photo ta'e akkasuma jechuudha Google fayyadamtan yookiin ammoo browser fayyadamtan irratti verify ta'uun hedduu isin gargaara. Verify godhaatii itti fayyadamaa isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isin haa ta'u.